Maqaan kiyya Guyyoo Dooyyootu. Gaheen hojii kiyya waajjira pirezidaantiitu gorsa. Olaanaa Tashoomaan jedhama. Biiroo Aadaa fi Turizimiitti ogeessa olaanaa misooma sonaalee aadaati. Ani Alamayyoo Hayileen jedhama. Jiddugala aadaa Oromoo keessatti Daayirektoreetii seenaa fi aadaati. Ani Darajjee Fufaan jedhama. Yuunivarsiitii Jimmaa irraan dhufe. Maqaan koo Gabra Mikaa'el Abboomsaa jedhama. Biiroo Barnootaa Daayirektoreetii sirna barnootaatti dursaa garee qophii fi hojiirra oolmaa sirna barnootaati. Sintaayyoo Tolaan jedhama. Biiroo Aadaa fi Turizimii keessatti ogeessa aadaati. Ani Dambii Turceen jedhama. Waajjira Aadaa fi Turizimii Godina Gujiitti qorataa aadaa jeebanaa. Zalaalam Tasfaayee Sirnaan jedhama. Barsiisaa seeraati. Qorataa barataa immoo sirna gadaati. Yeroo ammaa barsiisaa seeraa kan muummee seeraa Salaalee Yuunivarsiitii argamu barsiisaadhaa fi itti gaafatamaa muummee seeraati. Ani maqaan kiyya Galma Waaqoo jedhama. Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa dhufe achi barsiisa. Gaheen hojii kiyya achitti barsiisa yuunivarsiitiiti. Tarii qorannoo tokko tokkollee naannoo fiildi kiyyaatti num geggeessa. Qorataallee jechuu dandeenya. Dabalataan achi keessatti Research and Publication Directorate jedhanis Coordinator ta'ee hojjedha. Dhugaadha beeki barnooti sirna gadaa barnoota dhaloota hin jaaran barnoota nam dhuunfaa guddisan hin jaaran otoo hin taane barnoota dhaloota hin jaaran dhaloota addaan hin cinne hin jaaran eegaman barumsaatti kennaman turre barumsi kennamaa ture barumsa amma maqaa dhoofti siivikii kana siivikiin kuni akka barnoota gaariidha. Dhaloota jaaruu irratti bu'aa hin buufne dhaloota naamus qabu namummaa qabu akka sirni gadaa keessa guddannetti itti fufiinsi qabu walti hidhannaa qabu dhaloota safuu qabu ka amal bineensummaa irraa amal namummaatiin guddate dhaloota biraa bakka buusu ijaaruu hin dandeenye waa'ee mirgaa barsiisaa hagi tokko waa'ee dirqama barsiisaa dirqamaatiif waan mirgaa ka barsiisu kanayyuu akka sirni gadaa namni sirni gadaa keessaa guddate itti guddatutti hin guddifne amala balleesse malee mirga akkam dirqama akkam mirga nama dhuunfaa irratti naanna'umoo ka dhalootaa darbu bara dhalootni mirga qaba dirqamallee qaba dirqama mirga nama keessan barattoota keessan dhaloota dabarsuu hin uumne. Kanaaf barnoota sirna gadaa waan barbaachisee fi vaaluu sirna gadaa keessatti Oromoon walitti dabarsaa turte kana kan namummaan jaaran kan dhalootaan jaaran beekumsa jalqabaa beekumsa durii armaan nu ga'e hagamma addaan hin badin kana gara kaarikulamii fidanii bifa ijoolleen barachuu dandeettu bifa poolisiin deeggarameen bifa qabatama qabuun galmee UNESCO irraa gara galmee barnootatti deebisuu waan barbaachiseef. Egaa akkuma beekamu hojiiwwan biiroon aadaa fi turizimii dhimma aadaa laalchisee godhu keessaa inni guddaan misooma aadaati. Misooma aadaa kana keessaa immoo Oromoon aadaa guddaa fi sona guddaa kan qabu sirna gadaati. Sirni gadaa sona gurguddaa qabu yuuniskootti galmaa'ee jira. Yuuniskootti eega galmaa'e immoo tokko waa'een nuti yuuniskootti galmaa'uudha galmee qofaa odoo hin ta'in wanta sona gaggaarii qabu kana gara uummataatti deebisnee dhaloota ittiin barsiisuudha kaayyoon keenya inni guddaan. Gadaan bakka muraasatti aktiif ta'ee jajjabaatee jira bakka muraasatti immoo tasuma badee jiraata. Dhaloonni bakka gadaan jiru akkuma gaafa ilaaf ilaamee malaamariin Oromoo jiru sanaatti jira. Dhaloonni har'aa garuu bakka gadaan bade keessatti wal dhaga'uun dadhabamee safuun badee jira. Egaa kana hubachuudhaan biiroon aadaa fi turizimii immoo abbummaa yookaan immoo eegumsa hambaa kanaaf qaburraa inni kan ka'e tokko sirna barnootaa kana gara kaarikulamii barnootaatti fiduudha. Misooma isaa hojjechuudha. Kaarikulamii gadaa kana immoo yeroo fidan barataan dhaloonni haaraan kun ittiin baratee of jijjiiruudha qaba. Kanarraa ka'uudhaan sirni gadaa yeroo ammaa kana biiroo barnootaa Oromiyaatiin wal ta'uudhaan gara
hojii kaariikulamii bocuutti argamnaa jechaadha. Bu'aan isaa kanarraa argamu dhaloota ilaaf laamee beekee dhaloota burjaajiirraa uumame bilisa ta'e uumuu barbaachisa. Galmi isaa seenaa Oromoo kan bara dheeraa turee fi aadaa Oromoo san bara dheeraa ifan ta'in dhokatee ture kana qorannoodhaan ifa baasudha. Suma kana galmi keenya guddaan uummata Oromoo uummata duudhaan isaa aadaan isaa seenaan isaa otoo hin barreeffamin ture kana seenaa isaa akka baratu aadaa isaa kan dhokatee ture san akka ifa godhatu uummataaf fi dhaloota dhufuuf barreeffamaa fi seenessuudhaan ifa gochuudha. Kaayyoon isaa dhaloonni irraa akka baratuu fi kan inni barbaachisee yeroo dheeraa abbootiin gadaas hawaasnis gaafataa tureera gaaffii kana. Ijoolleen keenya ilmaan keenya waa'ee sirna gadaa nuuf haa barattu, aadaa keenya nuuf haa barattu, aadaa keenya kana dagataa jirtii jedhanii yeroo baay'ee komataa turaniiru yeroo dheeraadhaaf. Har'a kuni ga'uunsaa gammachuu guddaadha, waan gaariidha. Dhaloonni immoo baratee waan gaariidha jedhameeti yuuneeskootti kan inni galmaa'ee. Wanti gaariin kun immoo dagatamuu irraanfatamuu yookaan gatamuu hin qabu, itti fufuu qaba dhaloota dhufuuf. Bu'aa buusuu qaba, gumaachuu qaba, hawaasa gara fuulduraatti jiraatuuf dhalatuuf bu'aa buusuu qaba. Kanaaf barnoota ammayyaa keessa galchuun barbaachisaadha. Ijoolleen akka durii abbootii gadaa wajjiniin deemtee jila adda addaa hirmaattee keessa ooltee keessa bultee barachuu hin dandeessu. Amma gara mana barumsaa dhufaa jirti, gadaan immoo achitti hafaa jira. Kanaaf waan achitti hafe sana gara mana barumsaa iddoo ijoolleen amma ooltu, iddoo ijoolleen irra dhuftu sirna arraa keessa galee akka baratamu, akka beekamu, fooyya'insa hawaasaa boor dhufuufillee akka bu'aa buusu, akka gumaachu gochuudha baay'ee barbaachisaadha. Sirni barnoota gadaa kun sirnoota barnoota akaakuu barnoota akaawwan keessatti hamma tokko keessa galee hamma tokko laallamaa ijoolleenis barachaa turte. Keessumaa seenaa irratti haa ta'utii wanta gahaa hin taaneef ijoollee miti barsiisonni mataan isaanii kanarratti ogummaa isaa beekumsa gadaan attam ture, sirni gadaa yeroo dheeraadhaaf waggaa 60 oliif uummanni Oromoo maaliidhaan bulaa ture, attamitti bulaa ture kan jedhu namni kana adda baafatu baay'ee hin jiru warra qorannoo fi qo'annoo gaggeesseen alatti. Kanaaf ijoolleen ammoo dhaloonni yeroo ammaa dhufu kun immoo uummanni isaa attamitti dur bulaa ture waggaa amma kun ka ammayyaa kun seerri ammayyaa utuu hin dhufiniin dura attamitti walii abboomaa ture, attamitti wal bulchaa ture kan jedhu kana hubannoo waan hin qabneef kanammoo haala isaanii mijaa'aa ta'etti otoo barattoonni dhaloonni yeroo ammaa jiru kun otoo barumsa kana barateetiin jedhee of duuba deebi'ee uummata isaa attamiin sadarkaa kanarra gahuu danda'ee kan jedhu akka hubannoo argatuuf gargaara yaada jedhu irraa kaa'ameeti. Kaayyoo sirna gadaa yuuneeskootti galmeessuun beezikaalii sirni kun uummata Oromoodhaaf waa'ee eenyummaa isaa bakka wanta bu'uuf beekumsa aadaa yookaan beekumsa xabboo hedduu waan of keessaa qabuuf addunyaa irratti riikooginishinii akka inni argatu, addunyaa irratti yookaan yuuneeskoo irratti beekamtii akka argatu akka galmaa'u yoggaa ta'u tokko kaayyoon isaa inni guddaa sirna kana itti fufiinsaan akka jiraatu gochuudha. Safeguarding eeguu kunuunsuu jechuudha. Kunuunsaaf eegumsa ga'aa argata jechaadha. Gama biraatiin immoo mallattoo Oromoo wanta ta'eef mallattoon kun Oromummaan akka jiraatu akka itti fufu identitiin kun akka itti fufu kan wanta taasisuuf. Inni sadaffaa yuuneeskoo irratti waggaa galmaa'u hambaaleen aadaa kiliyaa kanneen kana fakkaatan hedduun waan jiraniif uummanni Oromoollee hambaalee hafan sadarkaa yuuneeskootti kan hin galmoofne akka awweer ta'ee akka eegu akka kunuunsu taasisuufidha. Dhumarratti arfaffaan kaayyoon isaa guddaan
kaayyoon guddaan inni biraa sadarkaa addunyaatti fakkeenyummaa isaa uummanni addunyaa akka beeku gochuudha. Fakkeenyummaan uummanni tokko yookaan aadaan kiliyaa uummata tokkoo qabu achi keessatti qofatu hin ta'in sadarkaa itti local level irratti ittaanee regional level, national level and international level sadarkaa kanatti beekamtii akka argatee namni awweerii ta'u addunyaan awweerii ta'u eegumsa isaa irrattis eegumsa isaa qofatu hin ta'in duudhaalee soonaaleen hambaan kun dabarsullee akka fakkeenyummaatti akka fudhatamu taasisuufidha beezikaalii hambaan tokko kan galmaa'u. Kana keessatti hojiin guddaa kan eegamu eegumsa isaa irratti safeguardingedha. By the way waliigalteen addunyaan UNESCO hambaalee kiliyaa kan ittiin eegsisuuf ittiin galmaa'u safeguarding konvenshinii sana keessatti sirni kun addunyaan jijjiiramaa bulaa oolaa jira sa'aatiitti jijjiirama hedduu argina teeknooloojiidhaan politikaalii dinagdeedhaan hawaasummaadhaan irra darbee teeknooloojiidhaan yeroo hundumaa addunyaan saffisaan jijjiiramaa jira. Jijjiirama saffisaa kana keessatti sirna kana yookaan hambaalee aadaa kiliyaa kana akkatti tursuu qabnu isarratti hojjechuufidha by the way. Kanadha beezikaalii kan ilaalu. Keessumattuu barnooti gadaa uummata Oromootii fi beekumsa jeebana qaroomina jalqabaa jiruuf jireenya isaa dur qofa otoo hin taane ammas kanarratti hundaa'ee jira jechuudha. Kanaaf barnooti gadaa qajeeltowwan mataa isaa qaba. Buliif olii uummataa keessa jira. Naamusa of keessaa qaba. Kanaaf barnoota gadaa barachuu jechuun waa'ee Oromummaa fi naamusa Oromummaa naamusa qabachuu qaban waan hojjechuu qaban kana qofa otoo hin taane akkaataa namni uumama waliin jiraatu keessumattuu qabeenya uumamaa waliin akkaataa namni jiraachuu danda'u jiruuf jireenya uummata Oromoo sirriitti barachuun kan danda'amu akkasumas immoo duudhaa kana keessa jiraachuu kan danda'amu gadaa keessa yoo jiraanne kanaaf ijoollee nama dhuftu kun naamusa gadaan qabu akkasumas immoo jiruuf jireenya uumama waliin jiraatan kan sirreeffatanii haala gaariin jiraachuudhaaf eegumsa naannoo keessatti wanni guddaa waan qabuuf ishuuwwan guddaa amma addunyaa jeeqaa jiru kana as keessatti daandii qabachuu waan danda'uuf naamusa amma yeroo ammaa kana biyyi keenya barbaaddu wal qabatee naamusa gadaa kana keessa waan jiruuf kana barachuu hundaa ol murteessaadha Oromummaadha waan ta'eef. In danda'ama yeroo baay'ee kaarikulamiin alaatti kan ergifannu ammayya jedhameetu alaa koppii ta'ee dhufa. Garuu kuni shaakala yookaan immoo jalqabbii haaraadha. Waan uummata keessaa baafte barataa kutaa keessatti akka baratu waan gootuuf kun jalqabbii haaraadha. Hin danda'amudha. Odoo ta'e kanaan durayyuu ture aadaan kun silaa akka sodoon babbadini barataan godaa kee akka baratuuf gara kaarikulamiitti jijjiirte ka jalqaba barsiisuu qabdu ture amma kana turamee jalqabuunsaa hafuurra wayya. Hin danda'amudha. Garuu murannoo guddaallee hin gaafata. Maaliif waan hin jirre lafaa kaasti waan ijaartuuf waan uumtuuf waan immoo hawaasa keessa jiru fiddee saayinsawaa gootee akkaataatti dhiyeessitu waan si gaafatuuf hojii guddaa si gaafata. Garuu immoo hin danda'ama. Faayidaa guddoo qaba jedhee yaada. Nu gadaan kun beektaa agbo camee baay'ee ture. Yoo xiqqaate ganna 500 ol ture jira. Turtii kan keessatti duraan Oromoon hundi sirni gadaa kanaan bulu ture sirni kun cimaa ture. Garuu turtii yeroo dheertuu amma jennu kan keessatti sirni kun akka laafu sababa adda addaa ta'een bakka tokko tokkotti immoo gonkumaayyuu akka badu ta'ee jira. Bakki inni ammaan tan aktiiv ta'ee jiru baay'ee bakka muraasatti deebi'ee jira. Dhalootii keessumatti dhalootii amma jiru kun waa'ee gadaa kan irraanfatee jira hin beeku. Kanaaf kaarikulamii barnoota keessatti galuun isa dhalootii amma jiruuf ka dhufuulleen barate akka sustain godhu isa amma jiru kan akka itti fufsiisuu fi bakki inni badeefiitti immoo akka fulaa deebi'u yookaan revive ta'u
tolchuuf baay'ee gargaara jedhee yaada. Karaa biraatiin immoo addunyaattis akka beekamu dhalooti ammaa kun dhalootii dhuuf waan kan barate qoratees akka duraan jiru caalaa akka addunyaattis beeksisu tolchuuf hin gargaara jedhee yaada. Kanaaf baay'ee barbaachisa jedhee yaada. Kaarikulamii ammayyaa ka jennu kana namumatti ammayyeessemi. Kaarikulamii keessa hin galle malee sirni gadaa sirna yoomiyyuu sirna ammayyaati. Bar sirni addunyaa kana mala durii aristokrasii, oligarkii, plutokrasii, dictatorship, ak dimokrasiin dhiyoo dhufe beektaa argite ammayyaa deeme. Ammayyummaan achi keessa jirtu suni sirni gadaa dullachi hin gootu. Always haaraa dhaloota bakka bu'a. Namummaa itti fuftuun bakka bu'a. Waan taateef kaarikulamii bif inni sirni gadaa kutee hin ganneene. Wanni sirni gadaa keessaa dhalooti barachuu qabu. Mana barumsaatti barachuu qabu. Bif inni citee hin banneen. Itti galchuu hin danda'amu. Bif barnootaatiin sirni gadaa yoonu barnooti gosa baay'ee keessa jira. Waa'een naannoo jira. Waa'een naamusa namummaa jira. Waa'een lakkoofsa herreegaa barachuu jira. Waa'een safuu jira. Waa'een environment naannoo akkuma cufaanoo complete sirni kun waan taateef bakki inni itti barbaachisetti ulaagaa waliin wal simsiisuun salphaadha. Ni ulfaatu. Dhaloota fuuldura deemuu dhaabuu hin danda'an. Dhaloota dhaabuu bakka tokkotti dhaabadhe jechuun dhaloota hin danda'an. Akkuma yeroon deemu dhalooti deema. Dhalooti nu keessa jirruuf kaborii waan adda addaa barbaada. Dhalooti amma jiru waan dhaloota dhufuu irratti impoos gochuu hin qabu. Garuu waan dhaloota dabree waan hundee keenna waan beezik ta'e irraa maquu waan hin qabne irraa fagaachuu waan hin qabne. Kanaaf sirna gadaatu tokko tocha. Afaan Oromootu tokko tocha. Eenyummaa keessa tokko tocha. Eenyummaan kun sirna gadaa keessa calaqqisa. Sababa gargaraatiin sirni kun badee turuusaa akkuma jette aga irraanfatamuu gaheera. Kun sababa danda'e qaba. Kanaaf dhalootii haaraan kun waan nurra bade kana yeroo arganne yeroo carraan nuuf fide arganne waan nurra bade akkan as turte wanda kun akkana wanda kun keessanii akkanaan badde akkana itti bulaa turan jedhanii dhalooti yoo barsiifte deebuu danda'a. Dhalooti haaraan dhaloota bakka bu'aa deema. Kanaaf jalqaba barsiisuuf deebisuuf wanni tochuu qaban bu'uura amma akka nu goonee kana barnoota kuni kaarikulamii kee galuu danda'uun tokko durii keessa hin jiru miti jalqabii tokko kan gaaf kaarikulamii kee gale maan saayinsii naannoo baradhaa midhaan akkanaa nyaadhaa yeroo akkanaa nyaadhaa akkasiin nutrition jenneen baranne nyaachuu jala hin qabne jalqaban. Kanaaf dhalooti dhufu carraa ofii qaba hiree ofii murteeffachuu danda'u qaba. Hiree kan kee ofii murteeffachuuf ammoo eenyummaa kan kee irraanfattee hin taatu. Kanaaf eenyummaan kee durii akkan turte yaa baddee deebi'uu hin dandeetti gaafin jettu of jibbaachuu waan agarsiiftuuf bu'uura keenya kana yoo itti milkoofne yoo lafa qabsiifne akkuma dhalooti jijjiiramaa deemuun wanti kun yeroo fudhatte malee deebuu danda'a. Namni kanaa miti bara nam fakkeessu akka namaa ta'uu dhiisee akka ofii deebuu jira bakka adda addaatti. Kanaaf akka ofii deebuun salphaadha. Hin danda'ama. Kaarikulamii isa duraas waanuma jiruuf jireenya hawaasaa keessa jiru irraa dhufe inni sunis guutummaatti akka achi jirutti fiduun tarii hanqina qabaachuu danda'a. Wanti sun lafa jalaan fooyya'aa itti dabalamaa irrataa deemuu danda'a. Garuu dhufuu hin danda'a. Sirni barnootaa, sirni siyaasaa, sirni dinagdee biyya kamiiyyuu barreeffamee kaarikulamii keessatti dabalamaa dhufeera. Biyyoota Awurooppaa duriitii kaasee biyyoota iddoo adda addaatii kaasee dabalamaa dhufeera. Kanaaf nuti aadaa sirna barnootaa kana dagaagsinee kan keenya guddifnee bu'uura jalqabaa kaanee guddisuu hin jalqabneef malee kanarra fooyya'ee silaa har'atu dur jalqabnee irra ta'e har'a kanarra fooyya'ee baay'ee haala gaariidhaan hojjetamuu iyyuu hin danda'ama. Har'as garuu gochuudhaaf yaalaa jirra. Waan har'a hafe immoo bulleetti dabalaa fooyyessaa jijjiiraa deemna jechuudha. Dhugaadha sirna dimokiraasii
fi mirga namoomaatiin wal qabatee barnoonni lammummaaf amala gaarii kutaa tokko kutaa 5 kaasee amma kutaa 12tti kennamaa jira. Sadarkaa yuunivarsiitiitti illee nama kennama. Barnoonni kun seera ammayyaatiin akka addunyaatti kan of keessatti hammate haa ta'u malee gama biraatiin barumsa ganama yookaan immoo indigenous knowledge kan jennu kan uummata keessaa madde waan hin taaneef amala ijoollee kana sirriitti jijjiiruu danda'a. Isuma inni qofti amala ijoollee kana sirriitti jijjiiruu danda'a yaada jedhullee hin qabnu nuyi. Maaliif inumaayyoo kan irratti xiyyeeffatu qabnu beekumsa ganamaa yookaan indigenous knowledge kana akaakuu barnoota hundaan keessa gallee ijoollee keenya barsiisuu waan qabnuuf yoo sirni gadaa kun akka sirna barnootaa tokkotti bocamee ijoolleedhaaf kennameetiin jedhe wanni isaanii indigenous knowledge yookaan ammoo beekumsa ganamaa ummata kana ka waggaa kumaa olii hojiirra oolaa ture kana otoo ijoolleen achirratti barumsa kana argatteetiin jette daran isa barnoota lammummaaf mala gaarii caalaa bu'aa buusaa yaada jiru waan qabnuuf. Barnootni daa'imni sadarkaa adda addaadhaan gosa barnoota adda addaadhaan barnoota adda addaa argachaa guddannee argachaa jiru ittiin baratamaa jira. Barnoota gosni adda addaa kennama. Sirni kun garuu jaarraa 100 walakkaadhaa ol sirna owwaalamee owwaaluuf yaalamaa ture empaayirii kana keessatti. Owwaaluuf balleessuudhaaf owwaaluudhaaf yoggaa deemamu kaayyoo lamadha kan qabamee ture. Tokko sirnichi sirna diimokiraatawaadha. Empaayirii Itoophiyaa keessa ture immoo sirna moonaarkik siistamiidha. Kan wal faallessuudha. Kan wal faallessu wanta ta'eef sirna bittaa sana akka tursiisuudhaaf sirna diimokiraatawaa kana balleessuuf adeemaa ture. Kanaafidha kunuunsi isaa kan barbaadamu. Gama biraatiin immoo barnoonni kun ummata Oromoo irra darbee ummata sadarkaa addunyaa irratti duudhaalee hedduu qaba. Kana keessaa addunyaan diimokiraasii isaadha jedhu kun nuti gadaa jechaa ture Oromoon. Baay'ee kanumaan galmaa'ees diimokiraasummaa isaatiin keessumaayyuu waa baay'eetu qabaatu booldii ta'e kan baay'ee waa'ee diimokiraasummaa isaati. Diimokiraasiin uummata Oromootiif haara kan taane. Addunyaantu diimokiraasii ABCD isaa yookaan dhaabaa caadaa isaan baratiin Oromoon diimokiraasiidhaan bulaa akka ture. Yoggaamma duudha kana dhaloota haaraa kanaaf Itoophiyaa keessatti yookaan dabalatee Afrikaa keessatti yeroo baay'ee adeemsi diimokiraasiidhaaf godhamu yeroo hundumaa in fashalaa'a. You know why? Waan inni fashalaa'uuf beekta? Kan inni fashalaa'u diimokiraasiidhamee Awurooppaarraa waan akka dhufetti wanta fudhatamuuf alleentuyyuu waan qama kee yookaan aadaa kee waan hin taane yoggaa fidanii kun diimokiraasiidha jedhanii jedhani akka si fayyadutti ilaalatu hin ta'in Afrikaan akka itti fe'ametti ilaala. Itoophiyaa keessatti illee warri sirna kanaan hin bulle diimokiraasiin akka dhiibbaa akka itti fe'ametti ilaala. Garuu Oromoodhaaf duudha ganamaati. Akkuma beekamu biyya kana keessatti barnoonni siivikii kennamee jira. Barnoonni hawaasummaa kennamee jira. Amantiin adda addaa dhufanii jiru. Kun hunduu garuu dhaloota jijjiiruu hin dandeenye. Ammatti carraa nuti qabnu inni guddaan barnoota gadaa qofa dhaloota kana jijjiiruudhaaf. Barnoota gadaa kana bara kana keessa elementarii kutaa 1 hanga 8tti carraa barnoota sirna gadaa kennuu goone kana keessatti kaarikulamii hojjechuudha. Kaarikulamii hojjechuu kana keessatti amma silabasiin already dhumee jira. Silabasii irraa baanaan gara kitaaba qopheessuutti deemna. Kitaaba qopheessuu irraan gara barsiisota leenjisuutti deemna. Kanaan booda bara kana 2013 keessa barnoonni gadaa ni kennamaa jechaadha. Walumaa galatti akka biirootti hojiiwwan gurguddaan nama eeggatan hedduu ta'anis bara kanatti garuu sirna gadaa eegi yuuniskootti galmaa'e misooma isaa inni jabaan
inni guddaan mana barnootaa keessatti gadaa barsiisuudha. Dhaloota eenyummaa isaa beeke, dhaloota of beekee biyya ijaaruu danda'u, dhaloota hangafa kabaju, dhaloota ilaaf laamee beeku in uumna jennee abdannaa. Kanarratti immoo xiyyeeffannaadhaan godinaalee adda addaarraa namoota aadaa beekan warra sirna gadaa keessa jiran akkaataa hirmaachisummaa isaa walloorraa, wanbaraarraa, oromiyaa alatti illee sirna gadaa bocuu kana keessatti hirmaatanii jiru. Fuula duratti immoo bakka hayyoonni gurguddoon jiranitti valideeshinii geggeessina achirrattis gabbisne barnoota kana ni kennina jennee abdannaa. Nuti dhaloota carroomeedha. Dhaloota wanta kana bocuu ta'uun iyyuu siidaa guddaa jiru ijaaruudha waan ta'eef fuula duratti immoo mootummaa gadaas ta'ee dhaloota gadaatiin biyya geggeessine akkaataa Oromoon barbaaduun karaa nagaatiin siyaasni biyya kanaa, diinagdeen biyya kanaa, hawaasummaan biyya kanaa akka ijaaramu barbaanna. Kanarratti immoo abdii guutuudhaan mootummaanis biiroon keenyas biiroon barnootaas hojjetaa jira. In milkoomna jennee abdannaa jechuudha. Karkuleemiin hammayyaa hin jiraata. Duraanuu kan ture. Karkuleemiin silaa ummata aadaa ummataa isa jeebana kana approachiin silaa ittiin deemuu dandeenyu kan indijineesii giddugaleessa godhate kan mataasaa in jiraata. Haa ta'u san immoo wanni guddaa barbaadaa jechuudha. Karkuleemii indijinees ta'e approachii indijinees ta'e yookaan approachii jeebanaa akkaataa ummataaf tolutti gadumaa qabanii hojjechuudhaa fi karaa indijinees ta'ee fi approachii kanaan deemuun hundaa ol barbaachisaadha. Kun gara fuulduraa bal'inaan yuunivarsiitiin karaa adda addaa giddugalee qorannoowwan gara garaa kan itti deeman ta'e amma immoo karkuleemuma amma jiru kana keessatti kana galchuun barbaachisaadha hin barbaachisa. Maaliif haala qabatama rakkoowwan amma hawaasa keessa jiran rakkoowwan amma qabeenya uumaa waliin jiran rakkoowwan amma naamusa maal kana waliin jiranuu fi dhaloonni amma dhufaa jiru kun hamma sun haali mijaa'utti haaluma amma karkuleemii hammayyaa kana keessatti gadaa hammatamee akka barnoota tokkootti kennamuu isaa barbaachisaadha. Garuu inni sun immoo bal'inaan kana yoo jalqabne immoo sanitti deemuu dandeenya. Dhaabbileen barnoota olaanoon akkasumas immoo giddugaleewwan qorannoo garaa garaa itti deemanii bal'inaan karaa indijinees approachii ta'een itti deemuu hin danda'ama. Haa ta'uti amma immoo dafnee kana gara hojii galuun kenna ka'umsa saniif nu ta'a waan ta'eef gaarii waan jedhu kanan qaba. Maal sitti fakkaate wanni ati barsiiftu duudhaan ati barsiiftu kabajni ati barsiiftu yoo aadaa hawaasa irratti kan hundaa'u ta'e jijjiirama guddaa fida baay'ee jijjiirama guddaa fida. Amma rakkoon jiru maalinni ijoollummaadhaa kaastee ittiin yoo guddifte gadaan jijjiirama guddaa fida. Hin danda'ama immoodha. Garuu maalinni wanna adeemsa keessa karaatti waan namatti himtu miti. Garuu daa'imummaa kaastee hangafa akkamitti kabajju safuun maal akka ta'e akkamitti sodaa keessatti uumtee dhalataa tokko achi ol guddistu sanaan yoo ijaaraa deemte jijjiirama guddaa fida. Amma dhaloonni amma gochaadhaan agarsiisuu rakkata yeroo baay'ee hin beeka garuu hojiitti hin jijjiiru. Sun maaliif? Fakkeenyaaf nama rabsuun sirrii miti. Garuu immoo nan rabsa. Sun maaliif? Disipiliinii hin qabu yookaan naamusa hin qabu. Maaf naamusa dhabe? Daa'imummaadhaa qabee irratti hin hojjetamne waan ta'eef. Gadaan kana jijjiiruu danda'a. Kutaa tokkoffaadhaa kaasnee daa'ima barsiisna gaafa jennu kutaanuma tokkoffaadhaa kaasnee daa'imni gaafa A, B, caadaa jedhee qubee baratu akkasuma immoo A, B, caadaa naamusaa barata. Barachuun gaafa jedhamu garuu sammuu keessa kan taa'u qofa miti. Shaakaluullee qaba, gochuullee qaba. Hariiroon inni hangafa isaaf qabu quxusuunsaa tokko gadaa keessatti kaa'amee jira. Inni kun godaa kaastee gaafa barsiisaa deemtu barataan mirga qofa miti kan inni hubatu. Dirqamallee akka qabu, itti gaafatamummaa qabu, safuu akka qabu hin danda'ama jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jalqabumaa qabdee wanta aadaa kee keessa jiru. Mucaan kun waan mana barumsaatti baratuu fi waan maatii isaa keessatti argu faallaatti hin ta'u. Gadaan kana godha. Waan hawaasa isaa keessa jiru itti himta. Isa kana dhufee kutaatti barata. Gaafa qe'eetti deebi'u, gaafa manatti galu, waanuma kutaatti barate sana maatii isaa keessatti arga. Kan ammayyaa akkas miti. Gaafa mana barumsaa dhaqu waan biraa barata. Gaafa maatii biraa dhufu waan biraa arga. Faallaa jechuudha. Gadaan isa kana walitti araarsa. Kanaaf iyyuu kutaa jalqabaatii kaastee yoo barsiifte daa'imni tokko mirga isaa qofa doon ta'in dirqama isaallee wal qixa akka hubatu goota. Kun immoo shoora guddaa taphata jedhee yaada gadaan dhaloota haaraa uumuu keessatti. Yaa dhugaa inni gaafuma wixinee waan kana ba'u flow chartii irratti taariyaan kee jiraachuu baadhullee beektotii sadarkaa sunti beektotaa fi ogeeyyiin
waa'ee sirni gadaa kun jiru warri qorannaa irratti geggeessa turellee hin jiru gaafasumaayyuu akka jarii sadarkaa ittaanuutti inpuutiin gaariin kennamutti qophaa'ee ture. Amma sadarkaa ittaan kan warra dhufne kanaatti nama bakki sirni kun eegee ittaan sunti dhalate fakkeenya ani achi keessa nam tokko ka Boorana achirraatti muuxannoo jirtuu fi waan achi piraaktisii lafirra jirtu suni akkas keessaa sirriitti calaqqisu gumaacha akka kennuuf waamame. Haalum suni irratti hundaa'u waan lafirra turu suni aniin keessa ture adeemsa sirni gadaa achitti deemaa jiru. Kanaaf waan keessa ture ka waan naf tolfadhe jechuudha. Gartee muuxannoo suni akkinaaf as keessatti kennaa jirra. Boqonnaa hundi keessatti waa'ee jilaa ka tolfamu gadaa keessatti ardaalee jilaa sadarkaalee sirni gadaa keessa jiran wanni waan bal'aadha yaameen fixu wanni kun hundinuu akka hin hafne warri biraatiif immoo akka hubannoo ta'u akka hin hafne kennaa jirra. Kanaaf nuti akka carraa ta'e carraa yeroollee arganne carraa baraallee arganne carraa yaada kana fiduutu arganne waliin taa'uun keenya waan guddaadha. Waan kana keessatti hirmaanne waliin taa'uun keenya carraadha. Warri carraa kana otoo yaadu otoo beeku waggaa dhibbootatiin dhabe hedduu jira. Kanaaf tokkoffaa akka carraa waan dhufu laalla. Kanaaf akka wanni kun hojiirra ooltu akka isiin lafa qabatu an dirqama qabu ati dirqama qabdu uummati Oromoo dirqama qabu. Bulchitooti amma mootummaa naannoo Oromiyaa waajjirii keessan waajjirii barnoota manum tokko jaarra. Kanaaf wanti kun amma hojjannee gar sadarkaa silabeesii waan geenneef waan hojiitti hiikuuf deemaniif mootummaan itti cichee uummata Oromooti kan hojjechuu waan guddaadha. Seena dhalle eenyummaan badee seenaan badee safuu dhabee dhalooti wal dhagaahuu dhabee inni hiyyaa jiru guyyaa guyyaan. Kanaaf sababni guddaan waan uleen harkaan buuteef bal'aa yoo uleen dura buutu silaa gara deemin qabu. Kanaaf seenaan badillee karaa kanaan deebi'a. Ijoolleen keenya baratti dhalooti safuu dhabee diqqaan guddaan dhaga'u. Akka ijoollee warra dhihaa waliin dhageenye hamma bulchiinsam jirullee rakkoo ta'e kabajii hin jirre cufayyuu karaa kanaan furmaata argachuu danda'a. Nuti akkaan guddanne abbootiin teen akkana guddatti teettee marii rakkoo furatte malee dhakaa waliin fixxu ibiddaa waliin gubdu wal dhageeffachuu hin diddu hangafa hamaan dhaqabna nuti seenaan keenya akkana jedhee wanni kun waan dhaloota karaa deebisuuf mootummaan dirqama guddaa qaba. Faayidaa ofiitii fedheeyyuu uummata Oromoolee caala mootummaan faayidaa ofiitii fedhe dhaloota nam dhaga'u dhaloota wal dhaga'u uumuuf waan kan hojiirra oolchuu qaba. Oolche odoon bullee maali koorsi biyya laatu guurree guyyaa guyyaan hojiirra oolchuu jirraami. Maaltu kennoore ka biyya biiliyoon tonni goone guyyaa guyyaan hojiirra mootummaan oolchuu jira. Waan iyyuu hin beekne. Kun ammoo waan kenna oolee odoon bullee. Tokko rakkinni barnoota kana dura ture yoo kaasnaan jette sun baay'ee bal'aadha. Garuu maali beektaan amma barannee qormaata darbuudhaaf yaada keessatti yaada namaa yaadachuudhaaf malee jiruuf jireenya wajjin wal qabatee hin turre wanti sun. Barnoonni rakkinumti barnoota biyya kanaa inni guddaan jiruuf jireenya oolmaa bultii keenya wajjin waliin qabatu. Waan biraa dubbachaa seera biraa baasaa jireenya biraa jiraannasi. Barnoota biraa barachaa jireenya biraa jiraan. Wal faallaadha. Barnoonni keenya sun eessaa waraabamee dhufe biyyoota haala jiruuf jireenya keenyaa hin hubanne hin beekne irraa waraabameetu as dhufe. Akka isaanii ta'uudhaaf isaan akkeessuudhaaf baranna malee jireenya jiraachuuf miti kan barataa turre barnoota ati jettu kana. Har'a immoo amma tokko jireenya keenyaaf barnoota baran wal simsiisuudhaaf kan yaalaa jiru. Wal faallaa wantoota ta'an kana walitti araarsuudhaaf gaafa
abbaan, haati, hawaasni barnoota baratamu keessatti qooda fudhataa deeman jireenyi barnoonni wal fudhataa deemu. Sirni jireenyaa akkaataan jireenyaa gaafa barnoota keessatti qooda fudhatu barnoonni fooyya'aa deemaa. Barataanis maal akka barataa jiru, maaliif akka barataa jiru, jireenya boorii ittiin jiraachuuf, ittiin buluuf, eenyummaa ofii baruuf, beekumsa attamii akka horatu, beekumsi sun immoo kallattiidhaan waan isa fayyadu, waan inni ittiin oolu, ittiin bulu, akkaataa itti rakkina hiikkatu, akkaataa itti wajjin mari'atee dhibeesaa, yaaddoosaa, yaadasaa diriirfachuu malu, caasaa jireenyaa diriirfachuu malu. Haala kanaan wal qabatee waan jiruuf irra caalaa waan wal jalaa faallaa ta'e qabaatee waan barataa jaanjessus yookaan immoo waan barataa miidhu hubannoo isaa irrattis kan dhiibbaa qabu miti. Kanaaf gara fuulduraa eenyummaadhas immoo jaalalatas keessa jira. Waa'ee eenyummaa kana yeroo barattu jaallataa deemta, onnee kee irraa fudhatta. Qormaata darbuuf qofa miti kan barattu, tokkoffaa ittiin bulta waan ta'eef, lammaffaa immoo eenyummaa keeti, bu'uura keeti waanta ta'eef eenyummaa kee sanas tifkataa. Eenyummaan kee sun immoo nama birattis akka hin tuffatamne, akka gadaantummaatti hin ilaalamne gochuudhaaf tattaafataa deemta waanta ta'eef barataan kana onnee irraa fudhataa deema. Hubachuufis hin rakkatu, tikfachuufis hin rakkatu. Kanaaf ittiin bulattiin jiraata jechuudha. Kun immoo gaariidha, waan gaariidha. Wanti inni jireenya jiraatuuf hin gargaaraa, eenyummaa isaas ittiin himachuuf hin gargaaraa. Wantoonni kun lamaan barataan akka yaada kanatti cichu, akka itti cimu, akka kan kooti jedhee fudhatee ittiin jiraatu gochuudhaaf bu'aa guddaa qabadhee naman. Barumsi kuni wanta tokko wanti sirriitti hubachuu nurra jiru maali? Sirni barnootichaa amma bocamaa jiru kuni wanta duwwaa irraa ka'e jechuu hin danda'ama. Maaliif kanaan dura sirni barnootaa kun bocamee wanta jalqabee miti, ka'umsa hin qabu. Otoo ka'umsa qabaateetiin jedhee bakka ciminaa fi hanqina jiru qoratamee bakka hanqinnaa sanitti guutameeti sila fooyya'ee kan dhiyaatu mala. Haa ta'u malee amma wanta haaraa jalqabne waan ta'eef xiqqoo isii nu jala harkifachuu danda'a yaada jedhu qaba. Sodaan kiyya kanaan alatti haga ammaa garuu wanti hojjetamaa ture yaa'insa qabiyyee yookaan filoochaartiin hojjetamaa ture. Yeroo gabaabaa keessatti beektonni halkanii guyyaa hojjetanii kan wanni isaa qopheessan amma immoo silabasii almost gara kutaa tokko haga 8 baranaaf kan irratti karoorfanne biiroo aadaa fi turizimii wajjin taane kan kennuu qabna jenne kutaa tokko haga 8 isaan silabasii isaa kanam almost editingii isaatiin alatti gara dhumaatii irra geenyerra. Haa ta'uuti yoo kitaabni barataa hin qaqqabamoo hin qaqqabuu kan jedhu biiroo barnootaa wajjin fi biiroo aadaa fi turizimii wajjin taa'ame hooggantoonni wanta kanarratti mari'atanii attamitti qaqqabuu danda'a kan jedhu bara 2013 murtoo irratti kennan jennee yaanna. Waan hundaafuu otoo danda'amee akka keenyatti bara 2013 otoo jalqabee baay'ee fedhii qabna. Garuu kitaabni kun attamitti qaqqabuu danda'a kan jedhu murtoo hooggantootaa barbaadaa jechuudha. Daa'imni safuusaa qabatee, aadaasaa qabatee, beekumsa abbootii isaa qabatee yoggaa guddatu siitizanii gaarii ta'a, amanamaa ta'a, loyaal ta'a biyya isaatiif, biyya abbaa isaatiif, uummata isaatiif loyaalitiin keessatti guddachaa deema, jaalala horachaa deema, sirnichaaf jaalala horachaa deema, sirnichaaf horachaa deema jechuun dimokiraasii ijaaraa deema, nageenya eegaa deema. Kanaafidha kan I think wanti kun hojjetamaa jiru. Barnooti amma biyya keenya keessa kennamaa jiru keessumattuu barnoota gara warra dhiyaa kanarraa karaa adda addaatiin karkuleemii isaan irratti hundaa'ee approachii ittiin barsiifamuu fi malli ittiin barsiifamuu fi kan dhufe. Kana kan dhufe jechuun maal jechuudha iddoo biraatti karkuleemiin qophaa'ee qabiyyeen barnoota isaas karaa qophaa'ee as dhufaa jira jechuudha. Barataan garuu mana isaa keessatti maatii isaa biraatti piraaktis kan inni godhu sirna gadaa san keessa bulii oolii aadaa hawaasaa kana keessa waan jirudha.
wanni qabatamaa achi dhufe sun immoo qabatamaa lafarratti hin jirtu waraqaa gubbaa jira barataan kan waraqaa gubbaa kana dhaggaa jechuudha waan waraqaa gubbaa san immoo lafatti arguutti irra jiraata wal maachi godhuu qaba walta dhufuu qaba amma kanaadha kanaafuu kan sirna gadaa kun haaluma duudhaa sirna gadaa keessa jiruun haaluma abbaa isaarraa argaa dhufeen haaluma kakoo isaarraa argaa dhufeen waan argaa dhufe san mana barumsaatti yoo barate immoo moortu gama tokkoon keessa jiraachaa jira karaa biraatti immoo mana barumsaatti ittiin kennamaa fi inni kun yoo walta dhufe duudhaan leen sirna gadaa keessa jiran kan inni abbaa isaarraa argaa ture kan inni haadha isaarraa argaa turee fi mana barumsaarra dhufe kun walta waan dhufuu fi moor kana qajeelchuudhaaf karaa deebisuudhaaf barbaachisaadha wanni waraqaa irra jiruu fi wanni barsiisaan jedhuu fi wanni maatiin jedhuun walta dhufaa jechuudha kanaaf inni kun moor garmalee barbaachisaadha jechuudha barataan duudhaa barbaachisu duudhaa sirna gadaa kana qabatee naamusa kana qabatee guddachuudhaaf hundaa ol murteessaadha jechuudha. Bu'aa guddaa qaba amma keessumaa gadaa gaafa jennu gadaan hoolistikiidha gadaa keessa seera tumuun jira gadaa keessa seera hiikuun jira gadaa keessa murtii kennuun jira haqnii fi murtii kennuun wal fakkaata keessumaayyuu haala qabatamaa biyya keenyaatiin waan manni murtii hojjetu yeroo baay'ee waan gurraan dhaggeeffatu malee waan ijaan argu miti jechuun yoo ajjeechaadhaan namni tokko himatame maal uffatee ture waan akkamii taasifaamaa ture odeeffannoodhuma manni murtii gaafa turretti hundaa'eetu murteessa malee haqa yookaan dhugaa irratti hundaa'u ragaa sobaa irratti hundaa'a yeroo baay'ee kanaaf yeroo baay'ee jaarsoliin manni murtii gurra malee ijaan qabu gadaan garuu ija sitti godha maaliif haqni ija sobuu hin dandeessu gadaa gaafa laallu dhugaan iddoo guddaa qabdi safuudhas sobaanis namarratti dhugaan baatu qarshiidhaaf jettees nama naaltu dhugaan sun iddoo guddaa waan qabuuf sobuu hin danda'u haqa baasuu keessatti sirni gadaa iddoo guddaa qaba keessumaa yeroo ammaa kana keessatti namni kan wal ajjeesuuf waan sobaan dhugaa wal irratti buufi fakkeenyaaf daangaa lafarratti wal lola lafarratti wal lola ragaan nuuf ragaa sobaati safuun hin jiru waan ta'eef soonaan ganamaa sun dhugaadhaan ilaafiilaameedhaan namni wal kabajee wal bira akkaataatti jiraatu tokko waan babbadeef sobumaan ragaa irratti dhiyeessa manni murtii qaamaan waan ijaan argu hawaasa keessa waan jiru sana hin beeku waan ta'eef sobaan ragaa irratti dhiyaatanatti hundaa'ee murteessa murtiin sun immoo booda lola biraaf yookaan immoo namoonni sun akkaataatti immoo deebisanii rakkoo walitti uuman alaa deema jechuudha gadaan garuu sanaan bisa maaliif sobuu hin dandeessu kanatti itti dhiyaattu jaarsa biyyaati gadaadha yookaan immoo abbootii gadaati isaaniin sobuu hin dandeessu isaanii haaluu hin dandeessu nama seera baratee yuunivarsiitii keessaa eebbifamee ba'e sobuu dandeessa isa gowwoomsuu dandeessa innis immoo isumatti intarratti hundaa'ee yaada sana qabatee murteessa jaarsolii garuu sobuu hin dandeessu kanaaf gadaan haqa bade sana deebisuu keessatti gumaacha guddaa qaba amma yeroo baay'ee manni murtii fi keessumaa gumaadhaan wal qabatee oduu wal wajjin hojjetame jedhamee yeroo baay'ee yaadni ka'a inni kun yoo gadaan kun deebi'ee sirna barnootaa keessas galee ijaaramee guddataa deeme fuulduratti manni murtii aadaas immoo yoo dhaabbate gadaan shoora guddaa taphachuu danda'a jedhee tan amana. Naatti fakkaatu warri beektaa warri gooroo gadaa geegessanii fi warri barumsa kee jiran meebii adda adda ta'uu danda'a. Isumaayyuu barattooti waa'ee sirna gadaa barachuun gadaaf kufaati ta'uu aduu hin taane ijoolleen sila muraasi sirna gadaa keessatti gooroo godaantu muraasi carraa barumsa dhabuu ta'uu danda'a. Sii galaame wanni jedhu. Isuma sirni gadaa akka cimtolcha kaarikulumii kee galee nami hunduu barachuuni akka cimtolcha. Nami beektaa fakkeenya booranii yookaan Oromoon hundiinuu saayikilii gadaa sun keessatti hin hirmaatu. Yaa jedhanii abbootii gadaa hayyuu aduloota makkala warra kana warri godaanee waan jila waan aadaa kan raawwatu uummatas warrumaa bulcha. Warri irra gadaa fankaan tari warrum hordofu malee warri waliin gooroo hundan godaanan. Ijoolleen saayikilii gadaa sun keessa hin jirre ka raabuun keessa hin jirre ka gammee keessa hin jirre saayikilii deemu kan keessa hin jirre ka gooroon godaan ka gadaaf kaan
hubannoo gadaatu jarilleen sirriitti hin argatfata gaafa immoo jari sunil kagooroon godaan hundilleen baratu warrinu barumsa bu'uur gadaa kan beekumsi gadaa kan akka cimsatan tolcha garuu inni sodaatamu ijoolleen gamme ta'an ka gooroo godaanan ijoollee gamme ta'an dabballe ta'an ka gooroo godaanan ijoolleen gamme ta'an ka gooroo godaanan ijoolleen raab ta'an ka goorum kan godaanan ijoolleen kuus ta'an ka piroseesii kan keessa dabran kun carraa barumsaa dhabuuf sodaan jiru sunidha malee barumsi gadaa kaarkuleemii kee galuuni gadaa laaffisuun sodaan qabu. Kaayoonii fi qabsoon guddaa bara dheeraa Oromoon gochaa tureefiyyuu seenaa isaa barachuuf fi duudhaalee isaa kan hin raffatame san ifa gochuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa fedhii guddaadhaan yaada kanaaf dhimma kanaaf qabsaa wareegamaa ture. Kanaaf barsiisuun hin danda'amas dirqama dhaloota kanaatis. Kana walitti fiduudhaaf amma sirni barnootaa kun akkasitti bocamee kallattiidhaan hojiirra yoo barsiifame Oromoo sicha gadaa irraanfatee sicha gadaadhaan bulaa jirus walitti fiduu, walitti araarsuu, walitti dhiyeessuu danda'a. Oromoon eessayyuu haa jiraatu adagatu laa jilli gadaa irraanfatamuu danda'a. Jilli gadaa hafuu danda'a. Garuu seerri gadaa ittiin bulmaanni gadaa inuma jirti amma tokko arcaatee iddoo adda addaa jirti. Akkaataa ittiin eessaa dhufee kuni kan jedhu ibsuutu rakkisa malee injira seerri gadaa, sirni gadaa, haalli gadaa, bu'uuraaleen gadaa injiru iddoodhuma adda addaayyuu. Kanaaf kun immoo irra caalaa cimsee walitti fidee gabbisee akka irra caalaayyuu haala ammaafis mijaa'u tolchuun iddoo hin jirre sana iddoo jiru sana iddoo hin jirre dhaqachuudhaaf wal hubachiisuu, wal barsiisuudhaaf haala kanaan fayyada. Duruma Oromoon maal godhaa ture beektaa? Iddoo seerri itti tumamu, iddoo hundee seeraati, iddoo irra caalaa seerri bu'aa qabu yookaan immoo cimina qabu dhaqee barataa ture. Iddoo namoonni muuxannoo qaban, beekumsa qaban, dandeettii cimaa qaban, umurii dheeraa jiraatanii argaa dhageettii adda addaa arganii dhaqee waraabbateetu gara hin jirretti geessaa ture. Duruma gadaan akkasiin kan inni dagaagee. Even yeroo tokko tokko addaddummaa natamma baay'ee akkas jira jette kuniyyuu jila isaa tafe malee hin jiru amma jechuutti kan nama geessisu waa hedduutu jira. Seera fuudhaaf heerumaa yoo laalle, seera waliin bobbaafatanii tikfachuu yoo laalle, seera horaa baasuu yoo laalle, seera daarii qajeelchuu, daarii dabettiin qajeelchuu yoo laalle, haala waliin bulmaata hawaasaa yoo laalle iddoo gadaan hin jiru jedhamu sanaayyuu akka inni jiru argita. Bu'uura isaa gaafa laaltu attamitti nama wal lola araarsitu, attamitti nama ilkaan walirraa cabse araarsitu, attamitti nama mataa wal falaxe araarsitu gaafa jettu deemsa qaba, sirna qaba. Sirni sun ammayyuu jira iddoo man jiru jedhameeyyuu. Kanaaf ammas garaagarummaan hin jiru. Garuu immoo barnoonni kun haala kanaan bocamee sirna barnootaa keessa galuunsaa irra caalaa walitti fiduudhaaf, tokko gochuudhaaf nama gargaara jechuudha. Karaa banaa fooyyessuudhaafis karaa waa'ee gadaa kana fooyyessuudhaaf, jabeessuudhaafis karaa banaa bu'aa hedduu qaba. Soonaan isarraa barannu not only about democracy. Democracy qofaaf utuu hin ta'in mirga namoomaa eeguutti, eegumsa naannoo kan environment conservationiidhaan mirga dubartootaa eeguudhaaf and so on. Kana daa'imni barachuu qabu. Civic education keessatti kanan argitu. Civic education keessatti kan jedhamu waanuma akka dimokiraasii maaloo politiksii addaa dhufe addunyaa biraarraa dhufetti fudhatabat kan keenya ta'uusaa daa'imni keenya kanaan itti guddachuu qabudha. Kana gochuun sirnicha itti akka inni fufu gochuudha akkas lan kaase. Kanaaf UNESCO irrattis yoggaa galmaa'u basically safeguard gochuu tursiisuudhaaf immoo documentii file nominationii kaadhimeessaa UNESCOodhaaf ergame keessatti akka biyyaattis akka mootummaa Itoophiyaattis akka Oromoottis waadaan kan galame jira. Sirna kanatti tursiisuudhaaf jijjiirama amma jiru kana keessatti itti tursiisuudhaaf
akka mootummaatti akka uummataatti wanta hojjetamu gaheen jira. Gahee kana keessa tokko sirna barnootaa keessa gashuudha kan jedhu. Sirna barnootaa keessa yoggaa galu daa'imni keenya ijoollummaa irraa kaasee hanga guddachaa deemu waa'ee naamusa achi keessa jiru, duudhaa achi keessa jiru, safuu achi keessa jiru, sonaalee achi keessa jiru, beekumsa xabboo achi keessa jiru barataa guddatu jechuudha. Kanaaf barnoota keessa gashuun waa tokkodha. Karaa miidiyaa, karaa maaloo kan itti deemamu akka jirutti ta'ee beezikaalii barnoota keessatti gashanii itti deemuun baay'ee murteessaa wanta ta'eef kanarraa ka'amee eessaa ka'amee akka baratamudha kan dubbatamaa ture, kan kanaan dura hojjechaa turre yaadatta. Kutaa nomination faayilii sana keessa kan jiru jalqabaa kaasee kutaa tokko kaasee hanga dhumaatti akka hin barachiisne jedhee mootummaan Itoophiyaa waadaa galeera. Uummanni Oromoos daa'imni koo kutaa tokko kaasee hanga oliitti akka inni baratu nan taasisa jedheedha. Waadaa konvenshinii nomination faayilii sana keessatti amma sana kan hojjetamaa jiru. Kuni yaaddoo guddoo hin qabu. Maaliif tokkoffaa gooroo marmaaruu yookaan immoo ardaa jilaa naannessuun kun tokkoffaa warra gadaa kanatti ardaa jilaa naannessa namoonni kun keessumattuu namoota mana barumsaati umuriin isaas achi al ta'e ijoolleen immoo isaan faana godaantulleen hin jirti. Kun immoo seasonal karaa ta'een adjust gochuu hin danda'amaa. Seasonal karaa ta'een jechuun akkaataa warri gadaa heera fooyyessaa yeroo gumii bokkoo or giddu galeessa caffee tumaatitti seeri tumamu kana waliin adjust akka ta'u seeri haala yeroo hojii akka deemu fayyadamummaa uummataa haala yeroo olii akka deemu adjust gochuun seasonal karaa ta'een yeroo isaa itti kana godhan gochuunis hin danda'ama. Karaa biraatiin immoo manneen barnootaa karaa adda addaatiin iddoo hunda waan jiraniif isa kana keessa ijoolleen barachaa akka deemtu iddoo tokkotti kan barataa ture. Kana waliin moobaayil iskuulii wal qabate kunis carraan akkasiin jira. Hunda ol garuu seeri gadaa waan jiruuf seera kana immoo haala qabatamaa amma jiru kanaan wal tagalchanii seera kana tumanii akkaataa seasonal yeroo ijoolleen kun ardaarraa gadaan godaanu ijoolleen kun waan gadaa keessa baratamu kana immoo barumsaan wal cinaa barachuu akka danda'anii fi seeraan heera gadaatiin sirreessuun hin danda'ama jechuudha. Waan bade tokko deebisuun salphaa miti. Amma kun kaleessa bade miti. Guyyaa 2-3 dura bade miti. Waggoota hedduuf bade. Kanumaayyuu immoo imaammata jijjiirame keessa bade wanti kun. Jechuun imaammanni bara Sillaasee maal akka ture, imaammanni Dargii maal akka ture, imaammanni EPRDF maal akka ture, imaammanni sun hundumtiyyuu bifaa fi amala garaagaraa qaba ture. Kun hundumtiyyuu gadaan kun akka deebi'ee ka'uuf shoorata kan taphatan waan ta'in kan balleessan turan. Kun jala muree beekamuudha qaba. Kana jijjiiruudhaaf yoo imaammanni jijjiirame malee jijjiiruu hin dandeessu kana. Kana barsiisaan waan ogummaa qabuuf qorattoonni garaagaraa waan beekumsa qabaniif dhufanii waan gumaacha godhaniif al tokko waan jijjiiraman qabu. Jala akkuma fiddu gubbaadhaan dhufuu qaba. Gadaa deebisuun hirmaannaa namoota garaagaraa gaafata. Keessumatti iyyuu murannoon yookaan immoo mootummaan poolisii imaammataan deeggaru murannoon jiraachuu malu inni guddaan tokko sana. Maaliif kanaan dura waan ta'e hin beekna waan ta'eef sana jijjiiruudhaaf imaammanni keessumaa sirna gadaa kana deebisee ijaaruudhaaf mootummaan qabu jabaa ta'uudha qaba. Inni lammataa qaamni hundumtu biiroo barnootaa jira, aadaan jira. Sun qofti gahaa miti. Miti mootummaan illee irratti hirmaachuu qabu. Kitaaba maxxansuun jira waan guddaa hojjechuutu gara fuulduraatti gochuu dhaabbileen garaagaraa kan mootummaas kan miti mootummaas yoo irratti hirmaatan qaamni hundumtiyyuu immoo yoo irratti hirmaate jijjiiruu danda'a. Sanaa ol garuu ilaalcha uummataa jijjiiruun baay'ee murteessaadha jedhee nama. Akkuma gadaan akkuma deebi'ee ijaaramuudhaaf fedhiin jiru gadaan kun akka deebi'ee hin ijaaramneef fedhiin jiru immoo jira. Humnoonni kun lamaan gadaan akka waan booddeetti hafummaa ta'etti suyoon jijjiiramne ammas galmaan ga'uun ulfaataadha jedhee nama kana gaafatanii ilaala. Yeroo baay'ee biyyoota addunyaa baay'ee keessatti aadaa isaa uummanni tokko kan ganamaa hirraafatee aadaadhuma warra gita bittootaa fi Awurooppaa kana qofa fudhatee ture jechuudha. Kun immoo qabeenya ilma namaa hirraafatamuu hin qabne hundumaayyuu hirraafachiisaa ture. Kun immoo hubaatii guddaadha jechuudha. Qoricha aadaa dabalatee, beekumsa aadaa dabalatee, waa hundayyuu ummata addunyaa mara keessa jira. Ummata Oromoo keessaas kan jiru kun aadaa keessatti qabatamee ukkaamameetu jira. Kanaaf aadaa isaa kan ganamaa, beekumsa isaa kan ganamaa hundumaayyuu ifa gochuuf
dirqama gadaa barachuun barbaachisaadha. Maaliidhaaf Oromoo jechuun hangadaa keessatti guddateedha. Oromummaanis gadaa keessa jirti. Seenaan, duudhaan, aadaan Oromoo kan gadaadhaan kan waliin qabatin cimina hin qabdu. Lafee qaama malee jechuudha. Qaamni lafee hin qabne jabina hin qabu. Illaa faayillaa ishaa. Kanaaf aadaan seenaan gadaa of keessatti naammatiin hundumtuuyyuu yartuu taatii jechuudha. Ka'umsa guddaa hin qabdu. Kanaaf gadaa immoo kophaatti barsiisuun duudhaa Oromoo kan irraa fatame san ifa gochuudhaaf iddoo gabbataadhaa ka'uu waan qabnuuf dirqama gadaa barumsatti galchinee dhaloonni bifa ammayyaatiin yoo barate Oromummaan isaa cimaa deema, beekumsa isaa hanga namaas itti fayyadamuu danda'a. Kanumaaf jechuudha. Gaaffii baay'ee gaariidha. Baay'ee afoola miti, wanti sun afoola qofa miti. Muummee fookiloorii fogbarruu Oromooti. Konseptii fookiloorii kana namni hin beeku. Wanti sun waggaa 13 irraa jalqabame, 13 14 irraa jalqabame. Utuu yeroo sana waa'ee gadaa jennee jalqabnee irra ta'e akka inni har'a iddoo sana hin jirre nan beeka. Garuu yeroo sana fookiloorii jennee jalqabuun keenya bu'aa guddaa buuseera. Fookiloorii Oromoo jenne, fookiloorii hin jenne, fookiloorii Oromoo, fookiloriin Oromoo beekumsa Oromoon ganama uummate ofiin uummate iddoo biraarraa hin ergifatiin kan ofii isaatii uummatee ittiin bulu jechuudha. Wanti barsiifamu isuma amma asitti walirra falminee qopheessaa jirru, bocaa jirru kana biiroon aadaa fi tuurizimii hin beeka kana yeroo dheeraa yeroo sanaa jalqabee beeka. Yeroo obbo Umar turan, yeroo Maammad Jiloo turan, yeroo booda kana eenyurra kan dhufe hin beeku. Kana obbo Sintaayyoon fa'aa yeroo dheeraa beeku. Kanaaf barnoonni sun, barattoonni sun waanuma amma asitti wal falminee kariikulamii keessa galchaa jirru kana barataa adeemu. Gosni barnootaa sun fooklooriin kun damee 4 qaba. Tokko afoola kan jennu kana, afoolli afoola miti. Afoola kana maal sirbaa Oromoon, maal mammaakaa, maal geeraraa, maal weeddisaa, maal walitti hima durdurii kana shekkoo kana keessa seera kana maal walitti himaadha. Kan biraan amantaadha. Waa'ee waaqeffannaa, waa'ee waaqaa kun immoo seera namni kana dabse, kana godha, namni kana godhe, kana ta'aa jedhameeti kan himamu. Faloo immoo qaba, laalammas fala qaba, faloo qaba. Dhibaayyuutu jira, muudatu jira. Kun immoo performance art jennee damee 3ffaadha. Meeqan sitti afoola jenneerra dura. Kan biraa waa'ee amantaa jenneerra. Attamitti amanaa, maal godhaa, maal faa qaba. Amantaan kun tokko waaqa uumamaatti amanuudha. Fakkeenyaaf amma kaleessa gaafa wantoota adda addaa kaasnu seera waaqaa lafaa jenna, waaqaa lafa jenna, haadhaa abbaa jenna, dhawaa dhibaayyuu maal kana jenna. Kanaaf isaan kun waa'ee amantaati, waa'ee afoolaati. 3ffaa irratti maalti dhufa? Raawwiitu jira. Dhibaasuun kun, muuduun kun jira miti. Raawwiidhaan immoo gosa 4ffaadha. Waa'ee raawwiiti. Jila adda addaa baatee sirbuun kun, wantoota adda addaa raawwachuun kun, farda gulufsiisuun kun, shubbisuun kun, ragaduun kun, iddoo adda addaatti dhiichisuun kun, foolleen kun waa sirbaa, gadaan muuda, qaalluun muuda jedhee yeroo sirbu, yeroo wal muudu kana kan argita. Kun damee 3ffaadha fooklooriidhaaf. Damee 4ffaan maalin? Damee 4ffaan immoo sirboota, weedduu, wantoota ittiin kunoo kallacha kana, siinqee kana, uffata kana, wantoota harkatti kaayyannu, waan akka gumee kana, wantoota argaman jechuudha qaamaan. Wantoota oomishaman, wantoota argaman. Wantoota kana gadaa keessatti kan akka kallachaa, kan akka bokkuu, kan akka horooroo, kan akka siinqee, kan akka wantoota oomishatan, Oromoon oomishatee ittiin jiraatu. Fakkeenyaaf yeroo waa'ee meedhichaati. Wantoota akkasii kana
material culture wantoota jedhaman kana gosa arfan kana qaba. Waa'ee gadaati kun walumaa galatti waa'ee Oromooti. Oromoon maal qaba? Material culture kana qaba. Performance art performingii kana muudaa dhibaayyuu kanarraa kaasee shubbisuu ragaduu kana dabalatee sirboota adda addaa laalchisee achi immoo gara afoolaatti dhufee afoola gosoota hedduu walaloodhaan kanneen himaman seeneffamoota holoolootiin kanneen himaman mammaaksaan kanneen himaman jechamaan kanneen himaman akka hibboo akka durdurii kanneen ta'an kanneen hunda kanneen amantii ta'an waa'ee amantaa waa'ee amantii waa'ee waaqeffannaa baay'ee seerri gadaa seera kan jennu kuni seera jedhama waa'ee waaqaa lafaa kana kuni seera kanneen jennu waan itti amanaman seeratti amana Oromoon seera uumamaarraa kaasee seera ofiisaa tolfatee itti amanee ittiin jiraata jechuudha. Kanaaf seeronni gadaa haala kanaan wantoonni kun waa'ee sirna gadaa barsiisu jechuudha. Wanti nu achitti folklore jenne kun isaan kan ammoo attamitti gara ogbarruutti jijjiirra gara barreeffamaatti jijjiirra jenna literaaturii keessatti immoo literature kan jennu keessatti fakkeenyaaf wanti jilaa kun achi galagalee waa'ee diraamaa ta'a. Wanti sirbaa wanti shubbisaa kun achi galagalee poetry ta'a. Wanti oral narrative durdurii sheekoo maal jennu kun prose fiction kan jedhamu intinii keessatti achi galagalee ogbarruu holooloo yookaan immoo fikshinii ta'a akkasittiin wal argata wanti kun siin jechuu kooti. Hin danda'ama keessumattuu tokkummaa uummata Oromoo keessatti barnoota amma kennamaa jiru kun waan gaariidha haala mijaawaan yoo itti fayyadame. Maaliif wanni iddoo tokko jiruuti iddoon fooyya'aa iddoo tokko jiru iddoon tokko akka baru taasisa. Kun immoo asiin duras karaa adda addaatiin karaa miidiyaatiin gara tokko fiduuf wanni yaalama jira. Hundaa ol immoo iddoo tokkotti dhufee iddoo tokkotti qindaa'ee wantooti iddoo tokkotti sirriitti mul'atan iddoo tokkotti sirrii mul'ata. Wanni iddoo tokkotti tasumaan jira iddoo tokko jira. Kanaafuu iddoowwan gadaan itti laafee itti ciisee tureef amma sirriitti mul'anne isa kana gara sanatti waan dhufuufi kanaaf gadaan iddoo hundatti flourish akka godhu jechuun akkaataa itti sirri haaromfatanii yeroo gabaabaatti itti madaqanii dhaloonni dhufu haarinni kun itti madaqee deemu haala mijeessaa jechuudha. Kanaaf keessumattuu haaromsa gadaa Oromootiin wal qabate vaaliiwwan gadaa gaariin iddoo tokko jira sun iddoo hundatti akka wal ga'anuu fi haala gaarii uumaa jechuudha. Barnooti kun keessumattuu uummata Oromoo gama tokkotti fiduudhaaf keessumattuu dhufaatii sirna nafxanyaatiin wal qabatee sirni gadaa akka dadhabu taasifame iddoo garaagaraatti amantiin liqimfame iddoo garaagaraatti waan garaagaraatti liqimfame hafe kana dafee of haaromsee gama tokkotti dhufuu keessatti barnooti amma bocamaa jiru kun hundaa ol baay'ee murteessaadha jechuudha. Hin danda'ama. Bakka Oromoon jiru marattuu ammayyuu gadaan ni jirti. Yeroo baay'ee mootummaa ammayyaa kana keessatti Oromoon odoon hirmaatiin turee jira. Garee muraasa qofatu kan amantaa jara kanaatiin walitti dhufeetu fudhatee itti makamee jira malee Oromoon marti ganduma isaatiitti gadaa kanaan bulaa jira iddoo baay'eetti. Amma Oromoo tokko jaarsummaa yookaan gadaa bira dhaqii yookaan immoo karaa seera mootummaa deemu odoo jette kan filatu kan gadaa kana kan aadaa isaa hanga namaati jechuudha. Kanaaf gadaan ammas bakka dhaloonni Oromoo jiru maratti jaalatamaadha. Sirna isaa kan jaalatamu hanga namaa kana dhugaa irratti hundaa'e kana ifa gochuudhaaf Oromoon martinuyyuu odoo isa deebi'ee baratee beekee filannoon kan isaati. Filannoon kan isaati. Inumaayyuu bakka baay'eetti lubaan buluu sii wayyamoo qubaan jedhamee yeroo gaafatametu ture. Lakki luba beekna jedhanii kan wareegamanis jiru jechuudha. Argitee bakka hundatti Oromoon gadaan buluu jaalata. Gadaa jechuun dhugaadha. Gadaa jechuun nagaya. Bakka gadaan jiru martinuyyuu malaamalteen qaaruxummaan nama mooksuun miidhuun hin jiru. Gadaan dhugaadha qofa dhugaa qabatee bichaa deema. Dhugaan kan waaqati jedhu. Dhugaa waaqarraa maquun barbaadu Oromoon bakka hundatti. Kanaaf gadaa hin jaalata irra jaalatamaadha. Bakka hundatti deebistee yoo gadaa kana haaromsite dhugaadha hin haaromfama. Rakkina keessa jiru haala yerootiin fooyyessaa deemta. Kan immoo gadaanis gochaa ture tanaan durasi ammas godhamuu danda'a. Tokko mootummaan amma yeroo adda addaa biiroo aadaa fi tuurizimii wajjin hojjetaan ture siin jedheera. Yeroo waan tokkotti dhagayetuun yaadadheeti tarii waan adda addaa ta'uu danda'a garuu maaltu jedhamee
deddeebinee wajjiniin hojjennaa jedhaa turre biiroo aadaa fi tuurizimii kana keessatti. Maal naan jedhe namni wayii dabaludha siin hin jedhu. Namni wayii maal naan jedhe hin dhama'iini. Oromoon sobee gaafa waltajjii irra ba'u aadaa keenya jedha malee achirraa bu'ee yaada tuyyuutii naan jedhe yeroo sana. Har'a haalli kun jijjiirame sila kaasuuf yaadeen hin barbaachisu deeman dhiise gaafa obbo Kabbadaan dhufu. Amma kun dhimma kooti jedhee waltajjii irraas bu'ee hojjetee halkanii guyyaa hojjetee wanti kun akka inni dhugaa ta'u gochuun iyyuu jijjiirama guddaadha. Galata Waaqayyoo haa ta'u kanaaf nu ga'uu isaatiif. Waajjirra biiroon aadaa fi tuurizimiis biiroon barnootaa saala kanaan walitti dhufanii kana gochuun isaanii galata guddaa qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Kun baay'ee nama gammachiisa. Ammas murannoo kanaan haaluma amma deemaa jiru kanaan gara hojiitti galamuu qaba. Karaa hayyootaa hayyoonni waan kaffalamu kaffalanii waan hojjechuu qaban hojjetanii kun akka inni dhuguum akka barreeffamaan qophaa'ee kitaabni ba'ee barnoota irra oolu ta'uu qaba dheena manaa. In ta'as immoodha kutaa tokkoon jalqabnee kutaa 2, kutaa 3, kutaa 4, kutaa 5, kutaa 6, kutaa 7 jedha akkasiin deemuu hin danda'ama jedhee yaada. Yoo Waaqayyo jedhe fulbaana bara barnootaa 2013 kanarra darba jedhee yaadu in amanu hojjechuu qabnammoo hundi keenya kan nurraa eegamu. Hundumtuu Oromoodha. Inni aangoorra jirus Oromoodha. Inni hayyuu ta'es Oromoodha. Kanammoo milkeessuudhaaf of qusachuun waan kaffaluu danda'u waan baasuu danda'u hundinuu baasuu qaba. Waan itti gaafatamummaan isaas haa ta'u dandeettiin isaa beekumsi isaa isa biraa eegamu gochuu qaba raawwachuu qaba jedhee namanaa. Kanaaf immoo ebalurraa sanatuun eegiin ebalurraa tuun eegiin kana gochuudhaaf waan danda'u hundumtuu gochuu qaba. Waan danda'u waan hin dandeenye silaa hin danda'amu waan danda'u garuu hundumtuu gochuu qaba jedhee namanaa. Ammas akka inni milkaa'u akka inni waggaa dhufu kana jalqabuuf. Amma danda'ametti hojiin amma asitti hojjetamaa jiru kun haala gaariin hojjetamaa jira. Keessumattuu silaabaasii kana qopheessuu wal qabate yeroo gabaabaatti xumurama achi qajeelfa barsiisaa achiin immoo kitaaba barataa yeroo fudhachuu danda'a. Haa ta'uti qaamni dhimmi kun laalu biiroo barnootaas haa ta'u kitaaba warri qopheessu warri qajeelfa barsiisaa qopheessu dafamee halkanii guyyaa hojjechuutti irra jiraata. Moor garuu hundinuu ammallee dhaqqabuu dhabuu danda'a. Silaabaasiin sirriitti gaafa qophaa'ee jedhe leenjiiwwan garaagaraa kennamanii karaa guutuu ta'een warra barsiisuuf leenjiin kennamee karaa adda addaatiin akkasumas immoo hamma tokko kutaa hundumaa wal geessuu baatan kutaa itti aanutti silaabaasii fi qajeelfa barsiisaa yoo ba'ee jalqabuu danda'a waan jedhu kana jira. Kana hunda immoo hojiirra akka ooluu fi tumsi mootummaa naannoo Oromiyaa deeggarsaaf hordoffiin isaa guddoo barbaachisaa. Akkasumas immoo biiroo barnootaa biiroon aadaas hojii amma silaabaasii kana booda jiru karaa adda addaatiin dafanii qaama valideeshinii keessatti ga'ee qabu yeroo atootti kenna ariifatanii mirkanaa'ee silaabaasichi kun mirkanaa'ee gama sanatti galuudha risoorsii barbaachisus ramadanii dafamee kitaabileen qophaa'ee yoo gara hojii galame in dhaqqabaa waan jedhu kan abdii qaba. Kanaaf tumsi mootummaa naannoo Oromiyaa tumsi biiroolee dhimmi ilaalu dafee otoo addaa hin cinne oo'a kanaan halkanii guyyaa hojjetamee itti galuutti irra jiraataa waan jedhu kana qabu. Yaa kun inni akchuwaalii gaafii guddaadha. Isa paartii yaaddessaallee nu amma waan gadaa Oromoo hojjechaa jirra. Garuu Oromoon bakkum jiruutti namuu gadaa ofii geeggeeffata. Fakkeenyaa sabbogoona Booranni Sikkomantu Gararsiitti akkasuma warri kun cuftinuu Gujiilleen jarri Shawaa naannoo kana Maccatuu Lamilleen kan ofii geeggeeffata. Bakka kanaatti tarii garaagarummaa wayii in jiraata. Nu amma bakka tokko waan fida jirruuf gaaf kitaabii kun bahu siilee baasiin kun dhume bahu namni hundinuu gadaa ofii achi keessatti of ilaala. Gaaf tarii wanni isaa achi keessaa hir'atu kiyya incomplete kiyya guutuu miti jechuu danda'a. Booraanis namni hunduu jechuu danda'a. Sodaan jiru tokko kana waaltessu waan jedhu kana. Kana hambisuuf akka dandeenyu baay'ee irraa hojjechaa jirra. Qabiyyee tokko yoo finnu achitti
akkam jedhama jechi kun. Konseptiin kun sabbogoonu biraatti akkam jedhama, maccate ulan biraatti akkam jedhama, subkomandi biraatti akkam jedhama jenne is majoritiin irraa waliigal consensusiin jechuudha waliigalteen tolchina. Kanaaf kunini waan amma gaafii ammatti gaafattu tana in xiqqeessa konsernii kan sodaa kan in xiqqeessa jedhee yaada. At least kana hundaatu akka achi keessatti galee inclusive ta'ee gadaa Oromoo tokko bifi ibsuun qophaa'u itti deemuu jirra. Yaadni kun yeroo baay'eedha hayyoonni baay'een eenyummaa isaatiif akka iddoo akka gadaatti deebi'u gaafachaa turan. Dimookiraasiin addunyaatuyyuu maddisaa isa kana. Kanaaf dimookiraasii kanatti fayyadamnee fakkeenyummaa isaa addunyaan irree dinqisiifatee waan fudhateef kana hawaasa keessatti lafa buusnee agarsiisuu qabna jechaa jirra. Ilaameedhaan duudhaalee gadaa keessa jiru marayyuu ifa gochuudhaaf. Kanaaf biiroon aadaa fi turizimiitis, biiroon barnoota Oromiyaatis, mootummaanis wal ta'anii sirni kun qabatamaadhaan dhaloota dhufu kana keessatti barumsaan akka makamuu fi dhaloota haaraa fi biyya haaraa ijaaraa jirru kanaaf gahee guddaa gumaachuu danda'a kan jedhudha yaadni nani qabu. Waan baay'eetu eegama. Hundi isaatu waan isirraa barbaachisu godhuu qaba. Deeggarsa barbaachisu kennuu qaba. Fakkeenyaaf uummata bira beekumsi kun uummata kee jira. Waan uummata kee jiru kana wajirii aadaa fi turizimii fi yookaan barnoota Oromiyaa akka mootummaatti fuudhee bifa baratamuu danda'uun akka qopheessu waan amma godha jiru kana godhuu qaba. Godhees jira. Namni ogeessi immoo yookaan beektoti waan beekumsa uummata kee jiru sun bifa barreeffamaatiin baasanii warri ol kaa'an jiru qorannoo geegessanii. Kanuma ammaa waan kaarkulemii kan gizee hojjennu waan uummata kee jira bifa barreeffamaatiin waan qoratam walitti finnee kakaa'uu jiru kana. Poolisii mekerooti murteessaa ga'een isaanii. Akkamitti wanni kun kaarkulemii keessaa galaa kaarkulemii keessatti yoo galee akkamiin adeemsi sirni barnootaa ka duraan jiru wal simatee deemuu danda'a waan jedhu gorsaa fi qajeelcha kennuu danda'utti isaaniirra jiraata. Of course warri eegaa qaama mootummaa ga'ee isaanii tundhee jirra akka biirooleetti warri keessumaatti decision makers warri aangaa'ota yooyyuu isaanii cimanii cina dhaabbatanii saffisaan akka itti galamu hin tolchini harkifachuus danda'a hafuus danda'a. Kan isaan sirriitti duuka bu'anii garee hojjetan hojjechuu jirtu kan guyyaa guyyaan yeroo yeroon irra dhaabbatanii deeggarsa barbaachisuullee kennanii akka garuu jijjiiramu ta'uu qaba. Kun immoo ammumaayyuu irraa eegalee qophiin godhamuu qaba garuu jijjigaluuf. Silebaasiin kun gaaf qophaa'e irra ba'amu valideeshii workshooppiin jiraachuun ni mala. Wanni hojjetamu kun garee muraasaatti hojjete abbootiin gadaa argamuu qabdi. Waan kanaatti amanuu qabdi. Warri reefu jennu poolisii mekerooti argamuu qabdi. Itti amanuu qabdi. Bakki dogongorta yoo jiraate sirreessuu qabdi. Qaamii mootummaa kan adda addaa qaamii dhimmi hullaan hundinuu irratti argame at least valideeshii workshooppiin qophaa'ee qaamii hunduu itti amane approve godhuu qaba yookaan maali approve jechuun mirkaneessuu qaba. Kanaaf gaaf kun mirkanaa'ee hojii galuudha. Hojiitti galuuf immoo gaafas dubbiin warra decision makerootaa fi wajjiraalee akka aadaa fi turizimii fi barnoota kan hojiin guddoo warra bira jirti. Kitaaba qopheessuu hin jirti. Ogeessa qacaruu hin jirti.
wanni maateriyaalota meeshaalee adda addaa akka piraaktikaalii wanni kun gar hojiitti jijjiiramuuf barbaachisan jiru. Wanni kun immoo lafuma kaatee gaafa barumsii jalqabu fiigdee ka hojjetta dun ta'inu waan yeroon qophii jalqabde itti deemsa. Kanaaf ga'ee kan ba'uu qaba namni hundinuu. Kuni wanni isaa qaama tokko qofaanii miti kan raawwatamuu qabu. Jalqabbii amma fakkeenyaaf isuma kan barumsa kana biiroon barnootaa kophaa isaatii miti wanta kana hojjetaa jiru. Keessumaa biiroo aadaa fi turizimii wajjin ta'ameeti kan amma hojjetamaa jiru. Biiroo aadaa fi turizimii qofa otoo hin ta'in silabasii isaa irraa jalqabee yookaan filoochaartii isaa irraa jalqabee ogeessonni warri imaammata bocan akka biyyattiitti beekamaa ta'an qaamni siyaasaa olaanaan qaamni mootummaa ogeessonni yuunivarsiitii fi kolleejota garaagaraa irraa ta'anii jaarsonni abbaa gadaallee ta'anii wanta kanarratti yaada isaanii kennamee haala waal ta'een akka qophaa'u tumsa gochuu qabu. Biiroon muraasni qofni wanta hojjetu miti. Kanaaf immoo mootummaan naannoo Oromiyaa biiroo barnootaa fi biiroo aadaa fi turizimii cinaa dhaabbatee gama ogeessotaatiinis ta'ee gama qabeenyaatiin waan hundaanuu tumsa barbaachisaa gochuu qaba. Kun dhalootaaf seenaa guddaadha. Wanti kun barumsi kun barattoota bira yoo geessine indigenous knowledge yookaan immoo beekumsi ganamaa kan uummata keenyaa kun ijoollee keenya bira geessine barumsa guddaa jijjiirama guddaadha yaada jedhu waan qabnuuf mootummaan naannoo Oromiyaa aga mootummaa federaalaallee kana deeggaruu qaba. Wayitii barnoota isaa attamitti kennamuu qaba kan jedhu faana tarii yoo danda'ameetiin jedhe haga sadarkaa lammaffaatti illee olis guddachuu waan danda'uuf kana keessatti biiroo naannolee qofa otoo hin ta'in akka federaalaattis xiyyeeffannaa irratti kennamee deeggarsa barbaachisaa ta'e taasisuu qabu malee biiroo muraasa qofaan wanta hojiirra ooluu miti.